Qadaafin filmiin kun eenyummaa fi seenaa islaamaa addunyaa dhihatti barsiisuuf meeshaa guddaa akka ta'e amanuun baasii maallaqaa doolaara miiliyoona 10 ol ispoonsara ta'ee jira. Seenaa dinqisiisaa filmii Arrisaalaa fi gumaacha Muhammad Gaadaafi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma kanaan dura seenaa Muhammad Gaadaafi isinii dhiyeessine kutaa tokkoffaa keessatti arrammoo seenaa dinqisiisaa filmii Arrisaalaatii fi gumaacha Muhammad Gaadaafi qabannee dhiyaannee jirra. Amma dhumatti nu hordofaa. Seenaa guddina amantii islaamaatii fi jireenya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addunyatti agarsiisuuf filmiin guddichi hojjetame Arrisaalaa takkaa'u zammiseech jedhama. Daarekteera beekamaa Mustafaa Akkaadiin yeroo qophaa'u rakkoo seenaa keessatti hin dhalatintu mudatee ture. Filmiin kun mormii amantii fi dhiibbaa siyaasaa Saudi Arabiyaa irraa ka'een biyya Marookoo keessatti kan hojjetamaa ture. Hojiinis dhaabbatee biyya san keessaas akka bahu taasifame. Hojiin isaa guutumatti dhaabbatee ture. Hojjettoonni filmii kanaa 280 ta'an abdii kutatanii baasiinis waan dhumateef filmiin kunis lafarraa dhabama jedhanii dhiphachaa turan. Yeroo gaddaa fi gadadoo kanatti gootichi arjaan abbaan miskiinaa Muhammad Gaadaafi rakkoo warra filmii Arrisaalaa hojjechaa jiran mudate dhagahe. Gaadaafiin obsuu dadhabee yeruma san daarekteera filmii Mustafaa Akkaad yaamee baasii hunda anaatu isin danda'a koottaa biyya tiyya Liibiyaa keessatti filmii kana hojjedhaa jedhee karaa isaanii saaqe. Gaadaafiin filmiin kun eenyummaa fi seenaa islaamaa addunyaa dhihatti barsiisuuf meeshaa guddaa akka ta'e amanuun baasii maallaqaa doolaara miiliyoona 10 ol ispoonsara ta'ee jira. Yeroo daarekteertichi hanqina namaatu nu mudate jedhee Gaadaafitti himus Gaadaafiin waraana isaa akka hojjettoota filmii ta'anii hojjetaniif waraana 100,000 ol isaanii ramadee lolli Badrii, Uhudii fi kan kana fakkaatan qulqullina olaanaan akka hojjetamus deeggarsa godhuun qooda leencaa bahatee jira. Kunis dhumarratti filmiin kun hojjetamee xumuramee gara afaan hedduuttis hiikamee addunyaa guututti akka milkaa'u godhee jira. Hojii kanaan Gaadaafiin addunyaa irratti hoggantoota Arabaa caalaa beekamtii fi fudhatama itti argatuun milkaa'uu danda'ee jira. Hoggantoonni Arabaa kan duraan filmiin kun hojjetamuu hin qabu jedhanii adamsaa turan booda eega filmiin hojjetamee addunyaa guutuu irratti fudhatama argate seenaa quba isaanii nyaachuun himamee jira. Maal godhan seenaan kutte rahmatan qabdu. Kabajamtoota hordoftoota keenya seenaa dinqisiisaa kanarratti yaanni keessan maali? Gumaacha Gaadaafiin hojii seena qabeessaa kanaaf godhe akkamitti ilaaltan isiniin jecha keessattuu filmii kanaan booda seenaa goota Liibiyaa Umar Mukhtaar irratti Gaadaafiin maaliif doolaara miiliyoona 35 akka baase ni beektanii? Yaada keessan komentii irratti naa barreessaa. Viidiyoo kana nama hedduu bira akka ga'uuf laayikii fi sheer godhuu hin dagatinaa isiniin jecha kutaatti aanu keessatti seenaa lola Umar Mukhtaarii fi Gaadaafi isiniif qabadhee akka dhiyaadhu yoo feetan komentii irratti kutaa sadaffaa jedha naa barreessaa. Har'aaf asitti xumurra. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.